Har'as ajaja haaraa jechaadha. Meeshaalee Haajaraa kan magaalaa Adaabaa deemu haala argitan kanaan faayessee bareechisee qopheessee fi baasee fi jira jechaadha. Maashaallah hedduu kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisudha jechaadha. Meeshaa hunda isaa haala kanaan hunduma isaatu iyyuu bareechiseetiin baasee jira jechaadha. Maashaallah hedduu kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisudha jechaadha. Meeshaaleen kunniin hangamiin bitame, maaliin bitame, akkasuma mootiyyuu meeshaaleen kunniin maal fa'a kana argachuudhaaf yookaan mootiyyuu bitachuudhaaf ofiif ta'ee maatii keessaniif ta'ee maaltu nu barbaachisa, akkamiin si argachuu dandeenya, qarshiin hoo hangamtu nu barbaachisa, warroonni jettanii gaafa isinitti ta'eetiin maatii keenya gammachiisuudhaaf qarshii guddaadha kan nu barbaachisu. Akkasuma mootiyyuu waa bitachuudhaaf salphaadha moo ulfaataadha namoonni jettan baay'ee salphaadha jechaadha. Ani har'a kanniin deebii hunda isaatu qabadheetiin isinii dhufeetiin jira jechaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu amantiif kutaan osoo danqoodin boota jirtan maran nagaaf kabajaan kee isin bira haa ga'u isintoota fi hordoftoota maatii kiyya akkuma jalqaba irratti isin hime meeshaan kun meeshaalee Haajaraa kan magaalaa Adaabaa deemu haadha ofiitiif kan ajajjeedha jechaadha. Meeshaalee murteessaa ta'anii fi akkasuma mootiyyuu barbaachisoo kan ta'an qofa jechaadha. Meeshaaleen kunniin haala as bira argitan kanaanii hin bareeda akkasuma kan baay'ee namatti toluudhaallee jechaadha. Hundumti isaatu iyyuu meeshaaleen kunniin maalidha yoo jettan inni jalqaba irratti jechaadha firaashiidhani, firaasha 4 jechaadha. Garuu mootiyyuu firaashiin kunniin kan dura isinitti agarsiisaa ture san yookaan mootiyyuu kan dura bitaa ture san odoo hin ta'in firaashiin kun isa filatamaa ta'ee fi isa adda ta'eedha jechaadha. Kunillee akkamiin adda ta'e, maaliin adda ta'e yoo jettan isinitti kan agarsiisu ta'a jechaadha. Haa isaayyuu deemina hamma dhumaatti na wajjin tura isiniin jedha. Viidiyoo kiyya mootiyyuu like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Hiriyootan keessaniif share gochuu hin dagatina jechaadha. Carqiin firaashii firee 4 jechaadha. Akkuma argitan bootatuyyuu hanqate. Hagana afi malee carqiin firaashii firee 4, beebtiraasiin firee 6, carqiin tiraasii damootiyyuu firee 12 jechaadha. Akkasuma mootiyyuu xaalli biffeen tunniin illee firee 8 jechaadha. Maashaallah firaashii irraayyuu hin bareeddu. Mootiyyuu firaasha algaati jechaadha. Meetir 20 kan ta'e akkasuma mootiyyuu firaasha qofa osoo hin ta'in tiraasii ofii lallaafaa wajjin tiraasiin kunniin akka tiraasii kaawwaniiti miti. Kun tiraasiin irra ciisiinsaaf illee kan nama mijatuu fi tiraasii hedduu laafaa fi bareeda ta'e jechaadha. Firaashiin illee akkasuma firaasha orijinaala ta'e firaasha algaati jechaadha. Firaasha hedduu namatti toludha. Inni biraa mootiyyuu minxaafiidha jechaadha. Minxaafii 2 tokko miti. Tokko kan afamni, tokko mootiyyuu kan irratti salaatanii minxaafii irra salaataa ta'eetiin kan nama hedduu salaachisuu danda'u naabitiin anjetee jennaan kinoo minxaafiin kun akkuma argitan nama 4 kan salaachisuu danda'udha. Garuu mootiyyuu sanillee salaachisuu hin danda'a. Garuu nama 4f jedhameetiin kan qophaa'eedha jechaadha. Bifti isaallee hedduu natti tole. Ani hedduu jaalladhe jechaadha. Minxaafii guddaa mootiyyuu bifa firaashii carqii firaashii isiitiin maach godhee yookaan mootiyyuu wal fakkeessee kan baasee fiidhe jechaadha. Inni biraa mootiyyuu madaddaraa ataakiltii jechaadha. Kan ataakiltii irratti qoqopheeffatanii irratti dardaratan dardaruufillee salphaa kan namaa ta'e akkasuma mootiyyuu isallee walitti gaxaaxamuudhaafillee salphaa kan ta'e bootaallee kan hin finne jechaadha. Haala salphaadhaan akka xabaa gooneetiin kan gaxaaxamuu dandeenyudha. Yoo barbaanne mootiyyuu addaan babaasneetiin kan kaayachuu dandeenyudha jechaadha. Wantoota adda addaatiif fayyadamuu hin dandeettanii ataakiltii adda addaa irratti dardarachuu hin dandeettanii yookaan mootiyyuu namoonni madaddaraa caammaa hin qabne illee kana fayyadamuu hin dandeettanii. Maaliif qilleensa dhoofsisaa Jamal finii kanniin keessattuu jechaadha. Qilleensatu dhayaa nama jalaallee hin ciccitu hafuurallee hin dha'u hin ukkaamamu jechaadha. Kanaaf wanta adda addaatiif itti fayyadamuu dandeettanii akkasuma baay'ee bareedaallee bootaallee hin fixu geexiifuuf kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Inni biraa mootiyyuu biddirimsiidha jechaadha. Biddirimsiin kun hedduu guddaa kan ta'ee fi hedduu bareeda kan ta'edha. Kiiloon isaa mootiyyuu kiiloo 12 jechaadha. Baay'ee guddaadha. Biddirimsiin sadarkaa hedduu qaba jechaadha. Baay'ee sadarkaa adda addaa qaba. Gariin kan ansola fakkaatu fa'aatu jira jechaadha. Kun immoo isa guddaa ta'edha jechaadha. Maashaallah firaash algaatii fi biddirimsii kanallee walirratti haadhaaf bitte jechaadha. Kana ifattee haati yoo du'aa gootuuf
yoo qalbiin isaanii akkasitti itti gammadu maashaallah irraa jedhee jira wallahi isinillee maatii keessan hamma dandeettanii wantoota xixiqqoo wantoota adda addaatiin gammachiisaa isiniin jedha kuni dhaamsa kiyya kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya biddirimsiin kun isa sadarkaa tokkoffaa ta'edha jechaadha kiiloon isaallee guddaadha kiiloo 12 jechaadha maal kana qofaa miti inni biraa mootiyyuu minxaafa gwadaa keessa afatan kan saaloonii tokkorraayyuu lama akkuma isin agarsiise inni biraa mootiyyuu minxaafi gaadaa keessa afannu naan jettee jennaan afatan naan jettee jennaan minxaafi kana bitee fi minxaafiin kun hedduu oo'allee jechaadha manallee hedduu kan namaa oo'isuudha akkasuma mootiyyuu kan dafee xuraa'ullee miti wantoota adda addaallee yoo mana ijoolleen jirtuuf keessattuyyuu minxaafiin kun filatamaadha osoo bitattanii isinitti hima jechaadha akka bitattan bifti isaallee hedduu bareeda akkasuma mootiyyuu oo'aadha akka ispoonjii kana sirritti oo'isa jechaadha mana gara lachuuniyyuu afuu dandeettanii xiqqatu jira guddatu jira kun isa iddu galeessa ta'edha kan kana caalullee guddaanillee yoo barbaadan hin jira jechaadha kanallee bitee fi jira maashaallah hedduu namatti tola gama lamaanuyyuu afuu kan danda'anidha jechaadha kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya meeshaaleen kunniin hundumti isaatuyyuu jechaadha haala argitan kanaan firaashiin kun adda isiniin jedhee jira duratti maaliin adda yoo ta'e jettan haala argitan kanaan ispoonjiin isaallee hedduu kaawwanirraa kan adda ta'edha kun meetira 2 kun immoo iyyuu sallama kan deebuudha jechaadha firaashiin gaggabaabaan sunniin meetira 2 kan qophaa'uudha kun immoo isa 2 kan deebuudha dheeraadha jechaadha kun firaashii osoo hin taane majliisa jechaadha mana keessa yoo afamu akka majliisaatti kan bareedu malee firaashaa miti jechaadha firaasha tasumaayyuu hin fakkaatu keessattuu magarajaa fi minxaafii qabaatee jennaan iniin wanti firaasha isa jechisiisu tokkollee hin jiru jechaadha kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya walumaa galatti meeshaan haajaraa jechaadha kanniin fakkaata firaasha afurii tiraasii 12 akkasuma mootiyyuu beef tiraasii 6 carqee isaa wajjin hundumti isaatuyyuu carqee isaa wajjin jechaadha firaasha algaati tiraasiidha biddirimsiidha madaddara ataakiltiiti minxaafii 3 jechaadha 2 minxaafii asbiratti saaloon afatan kun irra salaatan jechaadha kun mootiyyuu kan gwadaa keessa afatan naan jettee jennaan isitu gwadaadhaaf barbaade malee minxaafiin sun saaloona barbaadan afachuu hin dandeettanii maaliif guddaanillee hin jira waan ta'eef kan isa caalu saaloona buutuu kan nama shaffanutu jira kanaaf isa sanillee yoo barbaadan bitachuu hin dandeettan jechaadha kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya meeshaaleen kunniin kan magaalaa Adaabaa deemuudha isiniin jedheetiniin jira meeshaalee haajaraati filannoo kee waan ana gooteef hedduu galatoomi isiniin jedha isinillee meeshaalee adda addaa meeshaalee mana keessa maal kana qofaa miti meeshaalee farniicharaa elektirooniksii akkasumas majliisa biffee qumsaaxinii maashina uffataa maashina daaboo kan juusii kan shunkurtii meeshaalee shaklaa mana keessa kan biffee keessa yoo barbaadan ofii barbaadanii maatii keessan barbaadanii boota isin argamtanitti boota jirtanitti geesseetini maatii keessan isinii gammachiise surprise kan isinii godhu ta'a jechaadha hanga ammaatitti namoonni filannoo keessan zabiibaa emmitaa gootaniitiin meeshaalee narraan ajajattanii isinii geessee gammaddanii du'aayi naa gootan hundumti keessaniyyuu hedduu galatoomaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya isinillee namoonni hin ajajatin yoo jiraattan meeshaaleen guyyaarraa kan dabalu gatiin har'aatii fi gatiin boruu qixaa miti keessatti wantoonni akka boondiidii elektirooniksii kunniin guyyaarraa kan dabalu waan ta'eef kanaaf birrii keessan qabattanii irra taa'urra akkanatti hojiirra oolchaatiin itti gamuun jedha namoonni barbaadan lakkoofsa ana sirra isinii maxxansu kanaan keessan dubbisuu hin dandeettanii hora